amantii kiyyarraa garagaru amantii kiyya deebi'ee ana amantii kiyya hin jijjiirre duraan goyyatte jechuudha. Ijaabonni godhadhuuf si magammadu. Hoo jaalattis lapheen shirraa ni jaalatti. Isaaf aarsaa kafalamuu qabu hunda ni kafalti. Hoo isarraa adda ba'uu barbaadde garuu hoo garaan ishee Hai, nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtoota fi hordoftoota koo han nagaan qaba. Galata Rabbii lakkaa dubbiin babbadaa jirti. Ani argine jechuudha. Samoona kana gara social media kanas badaa ilaalatiin hin jiru. Egaa Sayiidoonis akka gara biyyaatti deebi'eetiin jechuudhaaf jechaa jiru. Ka deebi'eedha akka jedhutti videoon inni waraabee gaafa roobiti. Gaaf video kaleessa lagisinatti fakkaata garuu argine har'an argee jechuudha. Akkasuma Aayyuun illee yaada qabdu dabarfatteetii jirtu jechuudha. Video shirree har'an argee akka carraa ta'e samuuna kana gara social media irratti ba'ee hin ilaalle anis xiqqoo waan keessi koo fayyaan hin qabnee fi social media irra deemee video nama laalaa hin turre. Har'an ilaale jechuudha. Egaa dubbichi gaafa isaan dubbatanii baay'ee tokko jechuudha kan ulfaatudha. Lakka kana dura yemmuu wal fuudhanii Aayyuun amantaan jijjiirradhaadhani natti fakkaata akka Sayiidoon dubbatutti amantaan jijjiirradhaadhani natti fakkaata garuu akka jecha isaatiitti jechuudha. Haala kanaan deemti taanan waliin jiraachuu hin dandeenyu kan jedhu dubbatee jira jechuudha. Video isaa keessatti haala kanaan rifeensa ishee gallakkistee omaan heerii godhattee 5,000 4,000 bittee akkasitti godhattee raawwattee gallakkistee akkas taate taanaan waliin jiraachuu hin dandeenyu kan jedhudha. Innis dhaamsa isaa kan dabarfatee ishiinis immoo dhaamsa dabarfattee ni qabdi jechuudha. Dubartiin tokko yeroo qabdi jettee jirti dhugaadha kanarratti jechuudha. Dhugaa jirtu nama jalaa balleessuun gadheedha. Dubartiin yeroo qabdi waggaa 60 waggaa 40 waggaa 30 ol dabarte taananii dubartiin jireenya ishiin amma yeroo ammaa kana jireenya tidaarii yookiin immoo dhiira tokko waliin jiraachuu qabduu fi waggaa 40 fi 60 50tti jiraattu tokko miti. Kanaafiyyuu yeroo kanatti anas nama tokko biratti nama tokko waliin jiraachuu eerumuun koon oolle waan ta'eefi abbaa manaa koo sanii waliin jiraachuu na barbaachisa kan jettu dhaamsa ishii dabarfatteetii jechuudha. Dhaamsisii kunillee dhaamsuma fudhatama qabu otoo ta'eetii jiru wanti nama daangessu tokko wanti nama irra dubbiidhaaf nama hanqina namatti hor tokko hin jira jechuudha. Jecha ishee keessattis ta'e jecha isaa keessattis ta'edha. Kaleessa dheengaddaa hundi isaanii ani akka yaada kan kootitti lachanuu akka amantaa isaaniitti isheenis amantaa dhimashii qabattee innis amantaa dhimasaa qabattee waliin jiraatu natti fakkaate malee Aayyuun amantaa kana dhiistee raattee gara amantaa sanaa gara yookiin immoo gara amantaa isaatti dhufti dhaquudha walii galtee qabu irraa hin beekne jechuudha. Isa dhugaa Rabbi dubbachuu fi irraa hin beekne. Haa ta'u malee egaa akka Sayiidoon jechaa jirutti yeroo gara YouTubea dhuftu qofa hijaaba marattee dhufti malee yeroo gara biraa deemtuni ummanni video kutee raawwatee narratti ergaatii ture video isii waraabanii natti ergaatii turani deeyaawonni iyyuu arguu danda'a. Kana eenyumti keenya iyyuu argineetee jirra akka isheen rifeensa mataasii qullaa deemaa jirtu gara biraatitti yeroo proogiraamii gara qabdu rifeensa ishee qullaa akka deemaa jirtu hundi keenya argaatii jirra jechuudha. Wantoota baay'ee argaatii jirra. Haa ta'u malee immoo egaa isheenis akkuma amantaa isheetti jiraattee innis akkuma amantaa isaatti waliin jiraatu seene malee waan kanatu jira jedhee ani keessa kootti yaanne jechuudha. Haa ta'u malee amma inni akka jechaa jirutti akka haala kanarraan kan ka'e waliin jiraachuu hin dandeenyedha. Isheenis immoo egaa dhimma kan koo hin qabdu. So dhimma koo qabaattee deemtee ji'a 3 ji'a 4 ji'a 2 teessee hin dhuftu. Akkasuma immoo bilbilallee waliin dubbataatiin tullee narraa cufateetii ture. Hanga achi deemee turetti jettee dubbataatii jirti. Akkasuma immoo akka dogoggora keessa dogoggora akka qabdu akka dogoggorte akka waan kana keessa galuu ishiitiif dogoggorri ishiit keessa jiru dubbatteetii jirti isallee jechuudha. Namni tokko balleessee dogoggora isaa baruun dogoggoreera waan kana dogoggoreetiin hin jira waan kana balleesseetiin hin jira jedhee raawwatee balleessa isaatti ofitti amanuun iyyuu waan tokkodha jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf waan tokkodha. Ana akka kan kootitti jechuudha. Namni tokko balleessa isaa san
kana balleessan jira wanti kun balleessuma kooti anumatu balleessa jedhee ofitti murteessunuyyuu akka namni sun waan sanarraa deebi'ee akka namni sun waan guddaa godheettiin ilaala jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf soo namoonni baay'een keessanii jireenya namaa diigdee ilmoo isaanii addaan bittinneessitee maal naan jettanii na abaaratii jirtu garuu yeroo sanatti anis jaalalli waan keessa koo jiruufi akkasuma immoo nama na jaallatullee nan qabaa jetti aga ammaatitti maatii kootti marga ergatee kan jirutu jira anuma eegaa kan jiru ammallee osoo ishiin saayidoo faana jirtu namni biraa taa'ee ishee eegaa kan jirutu jira jechuudha ishee jaalala isheetiin qabamee taa'ee ishee eegaa kan jirutu jira jechuudha akka isheen jettutti soo kanaaf iyyuu balleessa guddaa akka qabdu akka balleessite ofii isiitii ofitti murteessaa jirti jechuudha ofii isiitii dhaabattee ofii isiitii ofitti akka murteessaa jirtu kunoo argaati jiru kaleessa dheengaddaa maal jechaati ture mucaa kana hin galleefi gaafa wanti hundinuu gareef gaabbitee keessaa deebi'uu hin dandeessu jennee raawwannee dubbataati ture jechuudha namoonni baay'een keessan dubbataati turtan akkasuma anillee waa'ee isiitiif baay'uma tokko dubbataatiin ture jechuudha garuu gaafa istireesii dhaga'ee maal jedhu jireenya isiin keessa dabarteetiin dhufte jireenya isiin keessa jirtu gaafan argu hammeenna isii dubbachuu nan dhiise jechuudha sababni isaa maa inni mucaan kun nama duuba isiitii jabaa tokko in qabde jedhee yaadu akka jettutti otoo abbaan isii jiraate abbaan isii duuba ishii dhaabatee alangeedhaan isii garafa jechuudha haati amma kana namoonni tokko jechuudha haadha fi najajaman isa dhugaa dubbachuudhaaf haadha fi najajaman jechuudha soo kanaaf iyyuu hin beekamu isheen garuu haadha isiitiif najajamti ta'e hin beeku kana murteessuu kan koosoon taane garuu osoo abbaan isii bira jiraate alangeedhaan isii garafe hudduu si jala deeme isii qonxooxee raawwate gadi isii teessisaa ture jechuudha garuu har'a yoo obbeekteetii of agarteetii balleessa si argiteetii ofii isiitii ofitti tsatsataatii jirti ofii isiitii ofitti gaabbatii jirti jechuudha waan goote waan keessa dabarte hundumaafu ofitti gaabbatii jirti jechuudha namni tokko nama balleessa ofii baree deebi'ee ofitti gaabbee waan sanarraa deebi'u nama jechuun nama isa kanadha jechuudha soo kanaaf iyyuu saayidoonis isa isheen qullaa deemtuuf jireenya ishee faana jiraachuudhaaf jedhee raawwatee jechaa jira akkasuma immoo haadha manaa sadaffaa isa jedhamu hin fuune ani yaa jireenyuma kan kootiif waanum tokko sirreessuudhaaf osiifachi deemaa ture malee hin fuunedha kan inni jechaani jiru dhaamsa sumayyaadhaaf dabarfateeti jira ani immoo hin deemini jedhee raawwadhee sin dhoorku imala kamirrattiyyuu carraa gaarii siifaa ta'u garuu ilmaan kan koonatti argisiisi akkuman yeroo tokko ijaan isaan argee isaan dhugadhee isaan gaggeessu akka yommuu biyya kana keessa jirtu yoo ati gara sana deemte iddoo kanatti si arga jedhee si faana asiifachi deemu yoo gara gondorii deemte gondoritti si arga jedhee si barbaada deemu hin danda'u tokkicha biyya kanaa baatee gara biyya sanaa deemta taanan anis wanti si barbaadaaf olii gad deemu tokkollee hin jiru sin arga jedheellee wanti nani yaaduun jiru yoo waaqni haala naa mijeessee guyyaa tokko an gara sana dhufee waan isin argoo ta'e malee amma yeroo dhiyootti si arga jedhee raawwadhee wanti nani haasa'u yookiin immoo wanti nani dubbadhu tokko hin jiru adaraa rabbiif jedhiitii daa'ima koo qofa akkan yeroo tokkicha ijaan isaan argee isaan dhungadhu naf taasisi jedheen raawwatee yaada isaa dabarfateetii jira jechuudha kanaaf iyyuu sumayyaan gaa yaada kana dhaggeessee gaa yookiin yoo fedhashii ta'e ilmaan kanatti argisiistee akka inni isaanin argee raawwatee isaan dhungatee isaan gaggeessu isaan taasisu dandeessi ta'uu danda'a haa ta'u yoo malee immoo jidduu kana keessatti mucaa kana rakkinni isatti akka dhiyaanne ishii taasisu akka isiin ilmoo isaallee isatti fiddee hin argisiisne isii taasisu jiraachuu danda'a maaliifiin rakkina kan rakkatee beeka jechuudha kan arkee beekutu namaaf beeka jechuudha soo kanaaf iyyuu amala warreen dhiiraa yookiin immoo dhiirota egaa jireenya isaaniitirraa gargar bahanii ta'u jiranuu akkamitti akka jiran akkam akka ta'aa jiran akkam akka jechaa jiran hundi keessanuu hin dhageessu sin argitus akkasuma anumarrattuu jireenya koo keessatti maaltu akka nam mudateetii jiru maal akka jedhamaati jiru maal akkan ta'aatii jiru hundi keessanii argaatii jirtu egaa haadha takka jala 5 naan jechaatiidha jechuudha kan turame akkasuma osoo barbaadanii dubartoonnis immooyyuu bakka barbaadan deemanii jiraachuu hin danda'u garuu akka dhiiraa sanatti keessi isaanii isaaniif hin eeyyamu ilmoo isaanii gatanii raawwatanii deemanii akka barbaadan ta'uun ilmoo isaanii gatanii deemanii bakka barbaadanitti waan barbaadan ta'uun keessi isaanii isaaniif hin eeyyamu jechuudha garuu warra dhiiraa akkuma argitanii akkuma ala darbe sagalee abbaa manaa godhu dhaggeeffataa turtan jechuudha sifaana jiraachuun naga'eetii jira
sin barbaadu haadha takka jala shantu jira anaan jechaati ture jechuudha. Akkuma dhageessanitti egaa osoo nuyi ta'ee hoo ganaa boonyee ganaa maraannee akkuma Aayyuun amma itti dhaltee ilmoo irraan qabdu garuu jaalaluma isaatiif jettee raawwattee akkam akka ta'aa jirtu maal akka ta'aa jirtu argaatee jirtu garuu immoo kutattuun dubartii takka takka hinuma jirti jechuudha. Sumayyaa gaafa argitan amma ilmaashii qabattee